Hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aatiin Microsoft Word 2007 kutaa sadaffaa kan waliin ilaallu ta'a. Kutaa sadaffaa kana keessatti page layout kan waliin ilaallu ta'a. Hordoftoota keenya gurmee ICT Tube afaan Oromootiin waa'ee kompiitaraa, sooftiweeraa akkasumas bilbiloota garaagaraa fi odeeffannoowwan teekinooloojii wal qabatan kan irraa argattan like, subscribe gochuun maatii channel keenya ta'aa isiniin jenna. Gara sagantaa keenyaatti isin dabarsinaa. Kutaan sadaffaan sagantaa keenya har'aadha. Page layoutidha. Insertii dabarsinee jirra. Page layoutiin wantoota baay'ee of jalaa qaba. Innis theme, page setup, background, paragraph, arrange kan jedhu of keessaa qaba. Wantootni kun sa'aatii baay'ee fudhatu. Akkasuma wantoota baay'ee yeroo itti fayyadamnu irratti hojjennuu fi akkasumas baay'ee murteessaa ta'an waliin ilaalla. Nu hordofaa isiniin jenna. Theme kan nuti jennu kun halluuwwan yookiin immoo kalarii isaati jechuudha. Bifa colors kan jedhu kun bifa, font kan jedhu immoo barreeffama isaati jechuudha. Kanaaf gosa isaati hoomii keessatti barannee jirra waan ta'eef rakkoo qabu. Page setup kan jedhu kana keessatti baay'ee kan fayyadamnu jira. Merging kan jedhu kun page keenya irratti kan fayyadamnudha. Merging kan nuti jennu kun kan akka sarartuu fakkaattu kana saayizii isaa kana walitti sisirreeffachuudhaaf gubbaadhaa fi bukkeerraan jira. Merging kun kan irratti sirreeffannudha. Haga saayizii barbaadnu jechuudha. Asirratti merging isii jettu kana bakka xiyyaa kana irratti yoo tuqne asirratti normal kan jedhu top yookiin immoo gubbaadhaan 2.54 seentimeetirii irra jira jechuudha. Gubbaarraan gara bitaatiin gara bitaa keenyaatiin 2.54 irra jira. Gama mirgaatiinis 2.54 irra jira jechuudha. Akkasumas toppii gubbaarraan illee jalaan irree kallattii arfaniinuu wal qixaa jechuudha. Naarroo kan nuti jennu kun immoo toppiirraan 1.25 akkasumas jalaan 1.27 bitaarraan 1.27 mirgarraanis 1.27 mee naarroobsa jedhu kanarra keenya ilaalla. Amma asiin 16 irra jira, 16 fi 17 walakkaa jira jechuudha. Mee akka inni ta'u ilaalla. Amma asirratti agartanii ta'e mee qara dhaqee 19 irraa dhaqee jechuudha. Sila 16 irra kan ture jechuudha. Haala kanaan daddabalaa deema yookiin immoo kan barbaadnu irra kaa'anna jechuudha. Yeroo baay'ee kan irratti fayyadamnu noormaaliidha waan ta'eef jijjiiruun hin barbaachisu. Garuu jijjiiramee jira yoo ta'e baay'ee bal'ateera yoo ta'e immoo as keessa dhufneetiyyuu normaal isa jedhu dura kaa'achuudha qabna jechuudha. Kanaaf merging kan jedhu kun kana fakkaata. Saayizii yookiin immoo bakka sarartuu fakkaatu kana safara isaatiin kaa'achuudha. Orientation kan jedhu immoo peejii fuula isaa kana jechuudha kan nuti sirreeffannu. Orientation irratti page orientation switch the pages between portrait and landscapes isa dhaabatuu fi isa ciisu layout isaa jijjiirra jechuudha. Asirratti kilik yoo goone portrait kan nuti jennu kun kan dhaabatee jiru kana jechuudha. Landscape irratti yeroo goone immoo dalga kana ciisu yookiin immoo akkas bal'ataa jechuudha. Kilik irratti goone amma argaartu saayiziin isaa baay'ee bal'aadha. Orientation garaagarummaan isaa kana jechuudha. Garaagarummaan isaa isa kana jechuudha. Kanaaf kana fakkaata. Paatrootiin isa jalqaba by default akkanatti banama yeroo banamu. Garuu sanxalajii yookiin immoo teebiliiwwan gabatee gurguddaa hojjenna yoo ta'e as keessa dhufnee orientation kanarratti landscape irratti jijjiiruu qabna jechuudha. Inni itti aanumu saayiziidha. Saayizii jechuun bal'ina isaati. Bal'ina isaa haga barbaadne keessa galfachuu barbaadne waraqaadhaan jechuudha. Fakkeenyaaf A3, A4, A4 small kan jedhamu ni jira waraqaan isarratti kan jijjiirrannu sana jechuudha. Kan keenya by default leetariidha waan ta'eef asirraa garuu warroonni kooppii gurguddaa irratti fayyadaman A3 irratti, A4 irratti warra fayyadaman haala kanaan jijjiiranii waraqaa gurguddaa fi xixiqqaa irratti fayyadamuu ni danda'u jechuudha. Kanaaf defaultiin kan keenya kan nuti fayyadamnu leetarii isa jedhu kanadha. Kanarratti fayyadamna nuti yeroo baay'ee
Koloman kan nuti jennu immoo kolomaniin kun peejii kana irratti kan nuti kukkunnuudha. Waan kan nuti jennu kan normaaliidhuma jiru kanamee koodii barreessee paaraagraafiidhaan haalatti hojjechuu dandeenyu waliin ilaalla. Asirratti kolomanii akkaataa gochuu dandeenyu waliin ilaalama kun tokko jedhama yookiin immoo kolomanii qoodduu tokko keessa kan jirudha jechuudha. Mee lamatti immoo haalan itti qooduu danda'u ilaalla. Kana bakka lamatti baasa jechuudha. Paaraagraafota jiran kan walakkaa peejiitti baasa jechuudha. Mee asirratti waliin ilaalla. Amma argaa jirtoota akkasitti bakka lamatti qoodaa jechuudha. Inni bakka sadii isin jira. 3 kan jiru kun immoo bakka sadiitti qooda haala kanaanii. Kun akkaataa kanaan deema. Inni kun immoo gara bitaatiin iyyuu irraa muraa jechuudha haala kanaan. Inni kun immoo gara mirgaatiin muraa jechuudha. Kun haala gara more columns kan columansiin kanarraa adda ta'e illee ni jira jechuudha. Fakkeenyaaf 3 goonee gidduu isaadha sarara galchineeti haala kanaan illee hojjechuu ni dandeenya. Koloman kan nuti jennu isa kanaa jechuudha. Qoqqooduudha paaraagraafii kan keenya. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee maachingii fa'aa hojjenna yoo ta'e maachingii kan keenya haala kanaan hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Qoqqoodnee gama kanatti lakkoofsaan yoo hojjennu gara gadii kanarratti immoo gama kanaan immoo baacaa jennee hojjechuu dandeenya jechuudha. Namoonni maachingii kolomanii hojjetan yeroo baay'ee asirratti yoo fayyadaman baay'ee isaan gargaaruu danda'a jechuudha. Kanaaf kolomaniin kana fakkaataa jechuudha. Inni itti aanu kan biraa bireekiidha. Bireekiin yeroo baay'ee peejiidhaaf kan nuti fayyadamnudha. Peeji nambariidhaaf yeroo fayyadamnutti wantoota kolomanii teekst raappii fi yeroo baay'ee warra kabar peejiidhaan hojjetamudha kan nuti irratti fayyadamnu jechuudha. Inni kan biraa peeji boorder asema peeji baakgiraawundii dudda duuba isaa kana jechuudha. Baakgiraawundii isaa irratti wantoota hojjennu jira. Page border, page color, watermark kan jedhu jira. Asirraa page border kan jedhu jira. Page borderiin kun boxiidhaan jira, shadowdhaan jira, 3Dhaan jira, customiidhaan jira jechuudha. Kanaaf meemee as keessa gosa baay'eetu jiru. Asirraa artiidhaan laalla meemee page border jechuun daarii isaa arfan kana page border jedhamee waamama. As keessaa bakka nan jettu kana xiyyi kun jirti. Achi keessatti yoo ta'u kun page border yookiin immoo artii gosa garaagaraatu jiru. Artiiwwan kana keessaa kan itti tolan filachuu dandeessu. As keessaa akkasitti immoo saayizii isaa haala kanaan dabaluun ni danda'ama jechuudha. Sana booddee okay rotan page borderii salphaatti haala kanaan hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Inni kan biraan immoo page coloriidha. Page color jechuun fuula isaa adii kana colorii isa jijjiirrachuu yoo barbaadanidha. Page colorii kanatti tuttuqxan asumaan colorii isiniifidha. Haala kanaan colorii xiqqoo akka silaarraa adii ta'e nama hin cinqin irraa akkasitti jijjiirrachuu dandeessu. Watermarkiin immoo baakgiraawundii kana duuba irratti peejii isaa irratti kan hojjechuu dandeessanudha. Fakkeenyaaf maqaa keessaniin hojjechuu dandeessu yoo ta'e custom watermark kan jedhu jira kun asirraa. Custom watermark peejii keessan gubbaa irratti asirratti erga custom watermark jettanii booddee barreeffamaa yoo ta'e text watermark jettu, picture yoo ta'e immoo suuraa yoo ta'e as gootu jechuudha. Kanaaf amma nuti kan nuti hojjetaa jirru barreeffamaan hojjechuu barbaanne waan ta'eef asirratti dhufee bakka kanarratti gurmee ICT tube jedheetan barreessa. Sana booddee kalariinis halluu gosa garaagaraatu jira. Haala kanaan gootanii apply yoo gootan akkasitti hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Isa kana watermarkii kan nuti jennu jechuudha. Fakkeenyaaf qormaata fa'aa yeroo hojjettan haala kanaan barreessuu ni dandeessu jechuudha. Inni kan biraa immoo paaraagraafiidha. Paaraagiraafii kan keenya yeroo itti sirreessuu dandeenyu bal'ina isaaniidha. Paaraagiraafii warra kana jechuudha. Warra kana bitaadhaan meeqa ta'an fuulduraa meeqa ta'usa jedhu biliin meesirraa xiqqeessineen ilaallee gara bitaatiin haganni deemuu danda'u. Gara mirgaatiin immoo haganni siquu danda'u. Haala kanaan hojjechuu ni danda'ama jechuudha. Akkuma argaa jirtan walitti fidaa jira jechuudha. Asirratti argaa jirtoote
akkasuma paaraagiraafii keenya haala kanaan sisirreessuu ni dandeenya. Line spacing jechuudha. Walumaa galatti paaraagiraafii irratti kan hojjetamudha jechuudha. Inni kun fakkeenyaaf argaa jirtu bal'ina isaa walirraa inni bal'isuudha. Haala kanaan walitti haganii siquu danda'udha jechuudha kan inni hojjetu. Akkaataa kanaan fayyadamuu ni dandeenya jechuudha hordoftoota keenya. Walumaa galatti waa'een page layoutidha. Kana fakkaata. Haala kanaan irratti hojjechuu dandeessu. Chaanelii Gurmee ICT Tube afaan Oromoodhaan koompiyuutara kan isin barsiisu. Subscribe, like, share gochuun hordoftoota yookiin hiriyoota keessaniin gahaa isiniin jenna. Kanaafuu sagantaan har'aa kana fakkaata. Galatooma.